fayyaa ta'e yeroo adda addaatti jaarmiyaa baa'oo wajjiniin akkaataa bal'aadhaan biyyoota adda addaa irra deemtee hojjechuudhaaf mul'ata guddaa akkaati qabduu fi akkaati hojjechaa turteef miseensonni jaarmiyaa baa'oo hedduun isaaniillee hawwiidhaa fi jaalala guddaa akkasirraa qaban beeka. Yeroo ammaa kana sochiin sun bal'inaan arguutti hin jiru. Haa ta'u immoo kanan kaasuu fi hayyoonni Oromoo baay'een isaanii mooraa gara qabsoo bilisummaa Oromootti yookaan karaa dippiloomaasiitiin kallattii adda addaatiin yeroo isaan qabsoo bilisummaa Oromoo hidhannoodhaan jiru irraa fagaatanii dhaabbatan arguu jira. Itti siqanii hojjechuutti hin jiru. Rakkoon kun maalinni hayyoota biraarraa rakkoo jira moo yookaanis immoo atiin kun yeroo baay'ee hayyuu Oromoo yeroo dubbattu yeroo hunda jedhamu Oromoo hedduu si beeka fedhii sirraa qaba. Kallattii adda addaatiin warrumti diinaallee sirratti xiyyeeffatanii yeroo isaan waan baay'ee jedhan ni argina. Seerota jirtuuttis immoo haala barbaachisaa ta'e seenaa fi seera biyya sanaas nama beektu maaliif sis ta'e hayyoonni si fakkaatan maaliidhaan mooraa qabsoo Oromootti siqxanii hojii kana hin hojjenne ka jedhuun kuma yaadatti kaasuu barbaade kun gaafii keenya isa xumuraatiin marsaa biraatti deebine bal'inaan mari'annaa fayyaanaa ta'e. Ayyee gaarii. Jechuma lamaan tokko gaafii isa dura gaafatte sanaaf deebii kennuun yaalee. Walabummaa seerri addunyaa maal jedha kan jedhu irratti seerri addunyaa ni hayyama malee nun dhorku. Seerri addunyaa eessarraa madda yoo jette chaartara mootummoota gamtoomanii United Nations. Hiree ofii murteeffachuu akka mirga bu'uuraatitti, akka mirga sabootaatitti, akka mirga ummatootaatitti fudhata. Seerri biraa 1960 Declaration for the Liberation of Colonized and Occupied Peoples and Occupied Territories. General Assembly Resolution 1541 kan jedhamu jira. Innis ummatoonni koloneeffataman ummatoonni humna biraatiin qabatamanii bulaa jiran hundi mirga biyya ofii walaba ta'uu qabu kan jedhu qaba. The 1996 Covenant on Civil and Political Rights, Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Waliigalteewwan kun lamaanuu keewwata tokko Common Article 1 kan jedhamu qaban. Mirgi sabootaa hiree ofii murteeffatanii destiny isaanii siyaasa isaanii, dinagdee isaanii, aadaa isaanii tikfachuu mirga akka qaban akka mirga bu'uuraa sabootaatitti lafa kaawwamee jira. Seerri heera mootummaa itti fufee dhumarratti 1993 ummatootni biyyoota adda addaa keessatti minority ta'anii political minority ta'anii lakkoofsaan qofa miti. Oromoon lakkoofsaan Itoophiyaa keessatti guddaadha. Aangoodhaan garuu minority dha. Power minority. Mirga warra minority kan tiksu Declaration of 1993 tu jira. 2007 Declaration of the Right to Indigenous Peoples. Ummatoota warra abbaa biyyaa kan akka Aborigine, kan akka saboota Itoophiyaa kibbaa fi Oromiyaa dabalatee jechuudha. Kibbaa fi naannolee adda addaa keessa jiran. Warroota kanaaf mirgi isaanii seeraan kan beekame ta'uu isaa hin beekama. So, walabummaanii seerri addunyaa walabummaa dhorkee hin beeku inumaa hin jabeessa. So, maaliif sodaata warri keenya? Hooggantoonni keenya yeroo adda addaatti maaliif walabummaa kanarraa afaan guutanii dubbachuu, sagalee ol kaafatanii dubbachuu sodaatu yoo naan jette dippiloomaasii warra dhihaa warri adiin irraan fudhatu kan jedhu kaasu. Ani akka yaadutti namuu status quo akka jijjiiramu fedhu. Warri dhihaa dhimmi isaanii har'a hin tikfama. Faayidaan isaanii haajaan isaanii har'a Itoophiyaa jirtu kanaan yoo hin tikfama ta'e akka sun jijjiiramu fedhan. Akka biyyi biraa immoo dhalattee ganda san keessatti dippiloomaasii haaraa jalqabanii isaan wajjin
dhimma isaanii haajaa isaanii tikfachuuf dippiloomaasii haaraa horachuurra kan jiru itti fufsiisanii okay yoo dadhaboo ta'anis warri kun dadhabina isaanii exploit gochaa itti fufuu barbaadu malee akka jijjiiramu fedhan. Kanaaf namuu status quo akka jijjiiramu fedhan. Yoo faayidaan kee tikfamaa jiraate Itoophiyaadhaan impaayera Itoophiyaatiin maaliif jettee jijjiirta? Oromoon immoo kana jijjiiruuf deema. Sodaa kanatu jira. Faayidaan keenya hin eeggamu gaafa jedhan walabummaan jaalatan. Faayidaan keenya immoo tikfamuu danda'a gaafa jedhan gaafa Itoophiyaan Raashiyaa jalatti Sooviyeet jalatti buluu turte san warri fottoqu kan akka Eertiraa kan akka Tigraay gaafa lolatti deeman isaan gargaaraa turan warri Ameerikaa. So maaltu oofaanii yoo jette seera miti dippiloomaasiin immoo dippiloomaasii dhimma faayidaa ofii tikfachuu kan jedhu. Kanaaf warri adii nu jalaan fudhatu kan jedhu I think defeatist waan ta'e dippiloomaasii defeatist ta'edha. Maaliif kana jenna? Of course hin barbaadan nutti himanii beeku. Qulqulleessanis sitti himu. Hin ta'uu kana dhiisaa siin jedhu. Warra Tigraayitti kana jedhanii warra Oromoo gaafa waboon gaafa Tanzaaniyaa deemus kanumatti himaa turan. Maaliif kana jedhu? Akka jirutti faayidaan isaanii tikfamaa jira. Warri biraa immoo dhufee akka dubbiin boborcamus hin fedhan. Kana malee yoo silaa mootummaan amma achi jiru kun akka Gaadaafii isaanitti ta'e, akka Albashiir isaanitti ta'e, jaarmiyaa 30 jaaranitti akka fottoqoo godhu. Iraaq isaan jala ture dur gaafa isa wajjin wal dhaban Iraan itti isa wajjin wal dhaban Kurdii itti kakaasanii har'a Kurdiin Iraaq keessatti autonomous ta'ee jiraata. Addunyaatu tiksaanii numa neetoo faatu achirraa laalaanii oola. Iraan dur isaan jala ture bara Shaah san. Erga gaafasiiti Iraan kuffisuudhaaf waan isaanii yaalle hin jiru. So kanatu waan jira waan ta'eef wanti nuyi godhuu qabnu tokkoffaa humna keenya jabeeffachuu, kaayyoo keenya qulqulleeffachuu, daangaa keenya to'achuu. Okay? Gaafa jabaa taate namuu dippiloomaasii isaati akka dhimma kee wajjin simachiisuudhaaf sitti sissiqa. Yoo dadhabaa taate eenyu si dhaggeeffata? Warra jabaa wajjin itti fufa. Warra jabaa wajjin itti fufa. Kanaaf ati kaayyoo kee qulqulleeffatee kanaafin deema jettee achi keessa. Gaafa mariidhaafis deemtu yoo isaan san hin fudhanne atis immoo dadhabina takka tokko agartee yoo isaan wajjin komproomaayisii filatte sanirraa gabbutee otoonomii federeeshinii maal konfedereeshinii maal kan jedhutti deemta. Faayidaa kee tuksiiftuu jechuudha. Fageessitee yoo waammate. Garuu isaa miti. Humnaan cabnee humnaan bilisa salphaa dabar loojikiin isaa. Humnaan biyya keenya gonfachuu. Biyyatu nu jalaa saamee biyya barbaada. Before Minilik Itoophiyaa jalatti bulaan turre. Walabummaa qabna turre. Seera keenyan bulaa turre. Hayyoota keenyatu bulchaa ture. Karaa adda addaatti karaa konfedereeshinii ta'e. Santu dhabamee san deeffachuu feena. Sanuma dubbiin amma kana gochuudhaaf maaltu dursa yoo jette humna qabaachuu qabda. Humna waraana kanaa jabeeffachuu qabda. Humnaan cabdee humnaan ka'uu dandeessa. Humni kee immoo akkanuma gaara keessa deemtee qabsoo waraanaa geggeessaan jira jechuudhaaf otoo hin ta'in humna waraana sirratti lola geggeessaa jiruun kan wal madaalu kan wal gitu yookiin immoo caalee isa cabsuu danda'u humna jabaa horachuu qabda. Gaafa mootummaan kun kukkufuuf gadi sissiqe adiinis haa ta'u gurraachi fagoorraayis dhiyoorraayis sifaana yaa'ee mee maal yaadduu karoora akkamii qabduu gaafa wayyaaniin kuffisuuf deemtee turte san bara. Nuun gaafachaa turan maal yaadni keessan karoora keessan maali mee roodmaappiin keessan jechaa turan. Agartee jabaatte jechuudha. So irra caala maal qabaachuu qabna? Tokko waraana keenya jabeessuu qabna. Humna keenya jabeessuu qabna. Lama daangaa keenya tikfachuu qabna. Namni daangaa ofiin tikfatiin waa'ee walabummaa, waa'ee birmadummaa, waa'ee bilisummaa haasa'uu hin danda'u. Gosa abbaa fedheetu daangaa kee cabsee seena ga'a. Karaa hunda. Daangaa sirriitti to'achuu qabna. Maaliif warri Tigraay hanga ammaa akkamitti cichee jira? Jalqabarraa eegaa bara 1980 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dargii shireerraa ari'anii jalqabanii daangaa isaanii sirriitti qabatanii turan. Har'a rakkinni isaanii maali? Daangaa isaaniitu gartokkeedhaan sarbamee jira.
karaa kaabaatiin Eertiraadhaan, karaa lixaatiin warra Amaaraatiin faannoodha. Har'a dadhabina guddaatti itti bahan. Bara meeqaaf garuu daangaa isaanii sirriitti jabinaan tiksan. Namni daangaasaa hunda hin to'anne waa'ee walabummaas, waa'ee bilisummaas, waa'ee qabsootti isaa ta'uu hin danda'u. Daangaa kee sarartee eeguu qabda. 2. Sadaffaa warri adii sirraa jaalalas jibba addaatis hin qaban. Oromoo ta'ee, Araba ta'ee, jaalalas jibbas addaa sirraa hin qaban. Maal qabu? Qaajaa. Asirratti waa xiqqoo waan dabaladhu Dooktar. Waa'ee daangaa gaafa jettan amma fakkeenyaaf raayyaa jira. Raayyaa fi Asaboo lafa Oromooti. Aadaan, seenaan, maqaan anama Walloo keessa deemee argeera. Ani yuunivarsiitii Gondaritti baradhe naannoo sana deemee uummata Walloo keessa karaa Saanqaabarri Gaayinti irraan bahee Waldaya keessa deemee Dasee keessa deemee hunda argeera. Lafti gaarri isaa guutuun afaan Oromooti. Har'a kan irraa raayyaa fi Aseeboo irraa lafti jiru, uummanni jiru, aadaan jiru lafa Oromoo ture. Har'a garuu kan irratti wal nyaatu warra biraadha. Nuti hin jirru. Kanaaf daangaa ofii kabachiifachuun har'allee keessayyuu dhufanii Finfinnee keessa nu gaafachuu jiru. Wallagga nu gaafachuu jiru. Maqaatti nu gaafataniiru. Azaboo jedhanii. Naannoo sanatti uummanni keenya irraa qeessaarraa haqamee ajjeefamuu jira. Har'a kana. Har'a guyyaa har'aa waraanni faannoo achitti bizaamoo jedhanii irratti bobba'anii deemaa jiru. So akkamittiin isa jedhuuf nutiin kun kan nu baasu maali isa jedhu itti yaaduun barbaachisaadhuma jechuuf hin jedhee. Wanti ati kaastee sirriidha. Daangaan keenya eeggachuu qabnaan barbaachisaadha. Daangaa eegganneerraa otoo hin taane nu miti warrumti suni dhugaadha isaan lafa keenya nu weeraranii weerartuudha ammallee kan nu weeraraa jiru. Karaa lamaan tokkoffaan mootummaadha. Mootummaa impaayeraati. Mootummaan impaayeraa diinota adda addaa nutti kakaasa. Daangaan kun akka badu waan fedhuuf kileemiin adda addaa akka dhufu dispiyuuta akka godhamu daangaan Oromoo gochaa jira. Kana sammuu keessatti qabachuun barbaachisaadha. Mootummaatu bobbaasa nurratti. Seegalee mootummaan beekee bobbaasa. Karoorri isaa maali? Oromiyaa diiguudha. Bizaamoo qofa miti baay'ee waraanni afaan Amaaraa dubbatu Arbaa Minci keessattuu jira. Oromiyaa keessatti bakka hundatti ijaaramaa jira. Nama qubachiisaa jiru. Hidhannoo hidhachiisaa jiru. Maaliif? Gaafa mootummaan laaffate biyya san qabatanii kuni ganda keenya, zoonii keenya maal jechuudhaaf karoorfataniitti bobba'anii jiru. Kanammoo mootummichi hin dhorku. Shororkeessitoota hin beeku inumaa hin hidhachiisa. Maaliif? Karoorri isaa naannolee amma jiran kana diiguudha. Oromiyaa dadhabsiisuudha. Oromoon waraanni kun jabaachuu qaba gaafa jennu waraana Itoophiyaa caalee argamuu qaba. Warri Tigraay gaafa waraana san biyya isaanii keessaa buqqisanii ari'an san waraanni isaanii hagam ture? Kuma 250,000 gahaa jedhan. 250 ol, kuma 250 ol. Waraanni Itoophiyaa hagas hin ga'u ture. Ergasii afasaadhaan ijaaree isaan faana deemuu danda'a. Yoo caalte malee injifachuun hin danda'amu jechuudha humnaan. Bakka adda addaarraa warqii isaaniitis gurguratanii waan fedhan godhanii karaa hundumaan uummata isaanii walitti yaasanii dirqama irra kaahanii meeshaa adda addaa kan dur akka mootummaatti akka waraana Itoophiyaatti of harkaa qabanii ofitti qabatanii kana hundaan caalanii argamaniiti injifatan malee meeshaa ammayyaawaa qabaataniiti ijaarsa ammayyaawaa qabaataniiti injifatan malee onneedhaan qofaa miti. Onneedhaaf silaa bara 19ffaa keessatti barnuu hin dadhabne. Meeshaatu nu harkaa dhufu. Maali isaan meeshaa ammayyaawaa qabatanii dhufanii yeroo jalqabaatiif bara jaarraa 5 booda jechuudha. Yeroo jalqabaatiif
Habashaan Oromoo cabsite. Meeshaa ammayyaa maaliin lolla? Farda, uleedha, eeboodha kanuma. Har'as akkasitti yoo hin ijaaramin dhimma kee yoo eegsifachuu hin danda'in warri kaan si faana dhufanii dhimma isaanii yookiin faayidaa isaanii haajaa isaanii kee wajjin simachiisu dippiloomaasii jechuun kana laala. Bu'uurri dippiloomaasii jabaa humna jabaa lafarraa qabdudha. Maal to'atta? Maal qabda? Maal naa kennuu dandeessa? Maal narraa fudhachuu dandeessa? Kana yoo hin qabaatin dippiloomaasii qabaachuu iyyuu hin qabdu. Maali kan qabdu hanga kan hin qabaatin? Advokeesii qabaatta. Itti himatta. Itti iyyatta. Gargaarsa ittiin barbaaddatta. Gaafa gargaarsa isaan irraa barbaaddu immoo akka namummaatiif kadhaadhaan otoo hin ta'in laal yoo nu gargaartan faayidaan isin biyya kana keessaa qabdan kun karaa keenyaan irra caalaa isiniif tikfama malee warra amma asirraa wacu kanaanii miti. Jettee dippiloomaasii himatta malee waa of harkaa qabaattee jechuudha. Waa isaan irraa hambisuu gaafa dandeessu. Gaafas dippiloomaasiin keetu. Dippiloomaasii jechuun harka micciiruu jechuudha baay'ee. Afaan mi'eeffattee harka micciirtaa jechuudha. Qawweedhaanii miti. Afaan mi'eeffattee kan harka micciiruu dandeessu yoo qawwee lafarraa qabaattedha, humna qabaattedha. Lafarratti qabatamaan waa jijjiirama fiduu yoo gaafa dandeessu karaa dippiloomaasiitiin afaan mi'eeffattee fira horachuu dandeessa jechuudha. Fira hin qabdu addunyaa kanarratti. Jibbinsa addaas jaalala addaas hin qaban warri adii. Firri kaleessaa har'a diina ta'a, diinni har'aa boru fira ta'a. Maal barbaadu? Haajaa qabu. Haajaa isaanii fooloo godhu, nuyis haajaa keenya fooloo. Haajaan keenya maali? Biyya keenya deeffannee ijaaruudha. Okay? So kanaafi dippiloomaasiin kan tolu mirgis kan fudhatama argatu mirga qabna akka seeraatitti. Wanti seera keessa jiru himachaa oolla karaa advokeesiitiin miti. Seera kana cabee hagana nurraa du'e kanatu nurraa dhume diroonii rukutamne maaltu ta'ee reeppu. Okay. Maal fiduu dandeessa? Yoo ati waa jijjiiruu hin dandeenye ani maaliin sii godha? Okay, gabaasan hin baasa. Garuu bakki isaan si gargaaruu danda'an laal jarana haajaa keessan nuyi miidhamuu qofa keenya qofa laalina. Haajaa keessantu miidhamuuf deema waan ta'eefi waan kanarraa nu gargaara jettee dubbattaa jechuudha. Akkasitti qulqullina yaadaa qabaattee lafarratti qabatamaan ijaarsa jabaa qabaattee humna horattee wantoota at least wantoota tokko of harka galfattee amma sila siin jechaan ture warra Tigraay anti diroonii maal kan bitatan gargaarsa uummanni isaanii biyya adda addaa irraa godhuuf hin qofaa miti. Gargaarsa biyyoota irraa argatanii hin qofaa miti. Dhugaasitti ma yes Ijiptiin gargaartii ni turte dhugaa. Nuyi amma wajjira qabnaa Ijipti irraa. Wajjira biyya Ameerikaa kana keessattuu hin qabna. Kanadaa keessaa qabna. Awurooppaa keessaa qabna. Jiru hawaasa jira. Hawaasni sun immoo ilaalcha siyaasaatiin karaa adda addaa deema. So hin qabnu bara. Namoota dhuunfaatu mana tokko irraa dalaga. Sun sirrii miti. Garuu isaan maal qabu yoo naan jette biyya daangaa isaanii to'atanii waan jiraniif warqee biyya isaanii keessa jiru gurguratan. Kanan beeku. Gaafas jalqabe warqee saamicha jedhanii amma akka siyaasaatitti kan oofan kun warqee isaanii gurguratanii qabsiisanii biyya adda addaatti meeshaa waraanaa bitatan. Nu yoo maal tikfachaa jirra? Daangaa hunda isaa tikfachuun hin barbaachisu bara. Bakki qabeenyi jiru, bakki infraastiraakchariin jabaan jiru. Siif gala waan jechaa jiru. Maqaa dha'uun hin barbaachisu. Kilaaritiin siyaasaatu hin jiru nu bira. Waan sanitti deebina. Because yeroo adda addaatti kilaaritiin siyaasaa waan hin jirreef namoonni tokko as gadi bahanii walabummaa fa'aa abaaruutti ka'an bara. Miidiyaatti gadi bahee warra walabummaa jettuutu jira jedhanii nu abaaruutti. Yaadicha mormuutti ka'an bara. Yaadicha. Namaa miti amma. Kun salphina. Maal jechuudha? Gaafa nani waa'ee walabummaa dubbadhu, gaafa nani Edmonton irratti Itoophiyaa diiguun jedhu, inumaa naa taate ani dhimman irraa qaba diigamtu nan diiganuma jedhee gaafa dubbadhu maal weeraramanii ilaal akkam jenneetu waan kana warra adiitti himnaa jedhanii karaa TikTok maali karaa Twitteriitiin
nama isaanii ramadatanii qeeqa wayii barreessaa turan. Yaadadha. So suni already injifatamuu jalqabde jechuudha. Fakkeessiteetii mati mirga kee kan eeggattu. Himattee waa of harkaa qabaattee ani kana gaafachuun kiyya isiniif tola malee isiniif badiin qabu jettee isaan amansiisu irratti hojjechuu qabda. Ani yeroo baay'ee warra adiitti gaafan dubbadhu wanti of duubatti na deebisu. Saboota biroo Solidarity of Nation keessatti wanti of duubatti na deebisu maal seeti? Ani jaarmiyaan qabu, waraanan qabu, humnan qabu, nama bakka nu buuseen qabu. Kanaaf maqaa Oromootiin waan baay'ee dubbachuu hin danda'u. Ammoo warri jaarmiyaa keessa jiru akka itti dhiyaatan tattaaffii guddaan godhaa ture. Dhugaa. Isaan immoo dhufanii yaada isaanii qulqullinaan hin himatan sodaa qabu. Ani yeroo adda addaatti jechaan ture. It's not just gaafan kana jedhu waboo qeeqaan jiru beekadhu. Waboof quuqama malee ani qeeqan qabu. Waraana kanaaf quuqama mooraaliin isaanitti ittiin dubbadhuun hin qabu. Haa toltu haa baddu hanga taate warra irratti dhama'aa jiru irratti dhama'u kana qeequuf hin bawan. Yoo qeeqa isaanitti fakkaate quuqama irraa hin dubbadha akka dubbiin toltuuf akka isaan milkaa'iniif hin dubbadha malee gaaf tokkoof akka isaan arraffaman saaxilaman jedheen dubbadhu. Qeeqa kiyya kana garuu haalli itti fudhatame haalli isaan itti fudhatan bifa adda addaa qaba. Haa ta'u isaan qofa miti hoggansi Oromoo bara baraaf jiraate 1991 irraa jalqabee hanga ammaatitti wanni inni sodaatu guddichi maal akka ta'e sitti warra waboon jechaan jiru amma yaada bilisummaa fi walabummaa sodaatu. Kanaaf arrablamummaatu baay'ata. Gaafa keessattuu injifannee qarqara aangoo geenye yaadni jijjiirama. Sabaaf sablammoota biyya kana keessa jiranii fi dirqama dachaa qabnaa itti gaafatamummaa dachaa qabnaa soomee waan kana karaa federeeshiniitiin nuuf tolaa bara nu miidhu karaa dimokiraateessuutiin yaadatu qoqqoodama yeruma hunda maaliif ani maalin jedhaa ammas akka itti yaadamuun barbaada akka haasaan jalqabamuun barbaada konverseeshiniin akka jalqabamuun barbaada maaliif hoggansi keenya walabummaa sodaata at least himachuu maaliif sodaata diplomaasiin nun tolu maal fakkeessitee argattaare karaa harka gajjallaatiin argattaa yoo dhugaa kee himachuu dadhabde hoggansi dhugaa sagalee isaa ol kaasee himeet uummata jalatti hiriirsa. Uummannis kilaaritii qabaatee si jala hiriira waan falmuuf beekee ijoolleen ati bobbaastus waan itti duutuuf beekattee kanaafiin bahee du'aa jira. Federeeshiniif miti, Itoophiyaa fayyisuuf hambisuuf miti, Itoophiyaa dimokiraateessuuf miti, walabummaa biyya kiyyaatiif hin du'a. Gaafan du'e gaafa biyyi kiyya bilisa baate maqaan kiyya alaabaa biyyaa wajjin ol ka'ee mirmirsfama. Jedhee kana sammuutti akka qabatu gochuu qabda. Yaada qulqullinaa yoon qabaate gaafa deemtee immoo adeemsa keessa dippiloomaasiif jecha tarsiimoodhaaf jecha strategic goals jecha hanga taate siyaasni jalqabame laal naannoo kee toottee biyya bilisoomsitee gaafa mariin jalqabamu siyaasa amma waraana miti qabsoo miti siyaasatu jalqaba. Siyaasa keessa adeemsa keessa konfedereeshinii federeeshinii hiree ofii murteeffachuu maal kan jedhu irratti seetil yoo gooteeyyuu ijoolleen har'a itti du'aa jirtu garuu kallattiin isaa karanaa biyya jaarrachuuf jedheen du'e. Hingeenya. Gaaf tokko ilmaan Oromoo nuti amma ijoollummaadhaan mana barumsaa keessaa jalqabne gaafa qabsoo kanatti dabalamnu umurii waggaa xiqqooti. Yoo jalqabne maal jenne walabummaa Oromiyaa biyya Oromiyaa biyya taate jaarranna. Kanumaan nutti guddatee deemuu turre. Ijoolleen har'a dirree qabsoo keessa jirtus walabummaa Oromiyaatiif falmaa jirti malee Itoophiyaadhaaf miti kan falmaa jirru. Itoophiyaadhaaf namni har'ayyuu falmu hin jiru. Garuu kana jalaan maaltu deemuu jira? Warruma kaleessa Itoophiyaa nutti himaa ture. Diinaa Oromiyaa walaboomte barbaannaa har'a isaan tochi jira. Kana rakkoodha. Yeroo baay'ee tooftaa istirateejii nutti maniiti jalaan tooftaa fudhatanii bahu. Tooftaa jijjiiranii
istirateejii godhaniit istirateejii immoo tooftaa gochuutti jirama jechuudha. Bakka wal jijjiiraa jira. Isa kanatu mul'atu jira. Dhiyoo kana gaaffii tokko namni gaafatee waa'ee walabummaa har'a akka kanatti yoo deemnee nama jedhu tokko dhagaye. Akka kanatti yoo deemne adiinii nu dhageessu kuni tooftaadhumaani malee sagantaa dhaabarra jira. Namni sagantaa isaa kaayyoo isaa dhoksee waan qabsaa'u dhoksee wanta ati namatti himattu maalidha inni. Yoo jijjiirame immoo jijjiirameera ka. Itoophiyaadhaaf jecha ilmaan Oromoo gabbaatee guyyaa tokko bosona keessan bultu. Itoophiyaa ijaaruudhaaf jecha. Akeekas miti kaayyoos miti. Sanaafi miti siin jechuu barbaadeen wanti tooftaa fi kaayyoo wal jijjiiruu isaatu tooftaadhaa fi kaayyoon wal jijjiiruu isaatu argamaa jira. Inni kun immoo aga yoomitti itti fufuu akka danda'u baay'ee rakkisaadha jechuun maafi. Waan kanarratti hayyoota tokko walii galee conversationiin bal'aan mariin bal'aan jalqabamuu qaba Oromoo gidduutti. Because uummanni Oromoo qulqullina yaadaa qabaachuu qaba. Hoggansi Oromoo siyaasni Oromoo kaayyoon maali? Tarsiimoon isaa hoo maali? Tarsiimoo irratti karaa adda addaa filachuu dandeenya qabsaa'onni Oromoo. Kaayyoo irratti garuu walii galuu qabna. Eessarraa kaane garam deemuu barbaannaa galmi keenya kam kan jedhu irratti walii galuu qabna. Yoo sun hin taane mooraa qabsoo Oromoo keessa hin jirtu jechuudha. Namoonni jaarmiyaaleen Oromoo tokko tokko maqaa Oromoo himatu jalqabni isaanii garuu rakkoo Itoophiyaa furuudhaaf karaa Oromootiin deemudha. Xiyyeeffannoon isaanii rakkoo Oromooti. Warra sanaan maqaa Oromoo haa qabaataniyyuu mooraa qabsoo Oromoo keessa jiran jedheen yaadu. Because cinqiin isaanii dhimmi isaanii Itoophiyaa hambisuudha. Rakkoo Itoophiyaa furuudha. Furmaata waaraa Itoophiyaadhaaf fiduudha. Garuu Oromoota waan ta'aniif karaa Oromootiin deemuu fedhu. Lakkii sun mooraa qabsoo Oromoo keessa hin jiru. Rakkoo Oromoo irratti xiyyeeffatee rakkoo Oromoo irraa ka'ee galma Oromoo beekee tarsiimoo fi tooftaa adda addaa imaammata adda addaa yeroo irraa yerootti jijjiiramuus danda'u baafatee kan kallattii kara walabummaatti oofuu danda'u. Sun immoo mooraa qabsoo Oromoo keessa jira. Tooftaa irratti adda adda deemuu dandeenya. Even istiraatiijii irrattu tarsiimoo irrattu adda addummaa qabaachuu dandeenya. Tooftaa jechuun karaa nagaatiin immoo karaa filannootiin immoo karaa referendamiitiin immoo karaa qawweetiin immoo tooftaadha kun gartee. Kana fuulduratti baasnee walabummaatu dursa moo bilisummaatu dursa kan jedhu agartee kun amma waa'ee tooftaati. Istiraatiijiin immoo sanirraa caalaadha. Kana sirriitti tartiiba qabachiisnee piraayoritii isaas baree uummanni keenya uummannis baruu qaba. Haala itti gaafatu hin beeku. Tokko dhufee kun bilisoomne miti jedhe bilisoomne irra jedhe. Yeroo meeqa bilisoomnaa dara? Maaliif uummanni adda baasee hin beeku? Maali bilisoomne jechuun kanaaf qabsoofne? Kanaaf ilmaan kiyya dhumanii? Kanaaf ilmi kiyya mana hidhaatti qaamni irraa bu'ee har'a ijoollee horachuu hin danda'u? Kanaaf namoonni keenya rakkoo adda addaa sana keessa darbanii jettee gaafa gaafattu ati bilisoomne jettee gaafa shubbistu isaantu bu'a. Isaantu dhiiga. So kun qoosaadha. Itti gaafatamummaa dhabuudha. Oromoo ati geggeessitee wareegama adda addaa si jalatti kaffalaa ture. Kanaaf itti gaafatamummaa hin qabdu jechuudha. Sila itti gaafatamummaan jiraate namni du'e an gaaf tokko maaliin jedhee galma qabnaa ijoollee bobbaasnu kanaaf galmeen isaan irratti galmeessinee maatii isaaniitiif akka himnutti asitti kufanii asitti miidhamanii asitti badanii asitti booji'amanii kan jedhu jiraayii jennaan jaarmiyaa keenya qeeqee galmee ittiin ijoollee itti galmeessitan hin qabdanii nuun jedhanii haasaa sanuu miidiyaa irraa haqan beekan waa ittiin dubbisan godhe irraa haqan dabarsaa turani gallattiidhaan irraa haqan hanga ammaatitti hin dubbatamu. Hoggansa keenya jibbee Somaaliifin kana kaasiseeti gaaffii lammataati kaastes isu wal qabachiiseen deebisuu barbaadeen. Waboo nam jaaladha waboo nan gargaara har'as boris hin gargaara ammas hin dhaabne ittuman jira itti fufa. Gargaarsi siyya kiyya silaafuu gargaarsa nama biyya alaati namni biyya alaa jaarmiyaa keessa miseensa ta'ee jechuun waboo ta'uu hin danda'u biyya alaa teessee waboo ta'uus hin dandeessu miseensa taatees hoogganuus kana keessa hirmaachuu hin dandeessu.
gargaarsa garuu ni goota. Gargaarsi immoo caasaa qaba. Waboo kan jedhamu jaarmiyaatu ijaaramee ture. Nutu jaalsuuraa fa'aa bar'anatu jireenya wajjin barsiise. Jaalsuuraan nama jaarsaa waan ta'eef ijaarsa jaarmiyaa waboo biyya Ameerikaa keessatti addunyaa keessatti akka godhamu godhe bara. Gaafa immoo danda'amus situu kallattiidhaan dabarsaa ture sagantaa tokko gaafa Meelbarn irraa dubbadhuani. Ani miseensa ta'uun fedhaa jedhee himadhe namni dhufee irbuuna seensisee hin jiru hanga ammaatti. Gargaarsa qofa miti caasaa biyya alaa kana keessatti miseensa ta'ee hojjechuun fedhaa. Ammas ittiin fufa abbaan fedhe ulaa eegaa ta'anii gatekeeper ta'anii ummataaf waboo gidduu dhaabbatanii gargaarsa ummanni onnee guddaadhaan waboodhaaf godhuu barbaadu warra danqaatti ta'aa jirantu jira. Jaarmiyaa akka dhuunfaatti ofitti dhuunfatanii jechuudha. Okay, warri suni garee xiqqishoodha. Garee namoota dhuunfaa, namoota muraasa. Isaan akka farra qabsoo Oromootitti nu himatan. Saggaayeen farra qabsoo Oromootii jedhaniitu himatan. Walgahii irratti jedha. Waraabbii san siif hin kenna. Sa'a 5 ol kan jedhu. Walgahii miseensotaa irratti dhiyeesseeti na himate. Farra qabsoo Oromooti jedhe. Waraabbiitu jira. Maaliif? Quuqamarra haasaa quuqamarra akkuma nama dubbadhu kana dubbadheerra fudhataniit maal jedhan? Tokko waboon hoogganaan qabu hooggansatti ta'uu fedha Saggaayeen. Okay? Aangoo barbaada. Faayidaa dhuunfaa qaba. Dubbii himaa ta'uu fedha. Keezii adda addaa uumanii maqaa balleessii fi maqaa namaa xureessanii akka ati cal jettu barbaadu. Dhugaan sitti maanii aangoo kana dhiisii aangoo mootummaan Itoophiyaa asiifachiin kun kana barbaadamoo sana naan jedhanii gaafatanii yoo fudhanne. Maaliif of qusattaa siyaasarra yoo of naan jette ani biyya sanitti deebi'ee waa hojjechuus hin barbaadu. Maaliif in expectationii uummataa ol kakaasaa jedheen irraa qusadha yeroo adda addaatti by the way. Siyaasa kana. Wanti waboo garuu wanti lubbuun jiraachuu fi jiraachuu dhabuudha. Waboon waan jiruuf qaanqeen qabsoo bilisummaa Oromoo amma lubbuun jirti. Qaanqee qabsoo kan jiraachisu dhiiga ijoollee kanaati. Ijoollee kana gargaaruun, waboo gargaaruun, waraana kana jabeeffachuun dirqama lammummaati. Mirga kiyyasi garuu irra caalaa dirqama nama Oromoo ta'e hundaati. Maaliif? Waraanni bilisummaa Oromoo waraana Oromooti. Waraana biyyoolessaa Oromoo ta'a gaaf tokko. Gaafan kun waraana biyyoolessaa Oromooti. Oromoo Defense Force jedhu maqaa keenya jijjiiree jedhee warra na komatu ture. Ani maqaan jijjiiree waraanni kun deemee maqaa guddaan itti kenne maarree yoon jijjiirees maaltu bada? Siigalee ani gara nama jijjiiruu danda'us miti waraanni kun of beekaa maqaa isaaf maluu qaba. Maqaa seenaa qabu qaba. Namuu isarraa jijjiiruu hin danda'u. Quuqamaa fi jaalala waan hin qabuuf bubbulee immoo waraana biyyoolessaa Oromoo waan ta'uuf waraana keenya waan ta'eef namni Oromoo ta'e hundi dirqama gargaaruu qaba. Dirqama qaba gargaaru. Namni fedhe immoo hayyama kennuu fi dhorkus hin danda'u jedhee nama. Akkuma kaleessaa har'as karaa hundumaan karaa ani danda'uun dandeettii kiyyaan beekumsaan gorsaan barreeffamaan barsiisuudhaan ergamanii dippiloomaasii tottolchuudhaaf mariidhaan yoo fedhan ogummaa kiyya waanan waraana saniif godhu yoo jiraate namni na dirqeeti miti naa kaffaleeti miti ofuma kiyyaaf itti deema. Maaliif? Silaa waraanni kun hin jiraanne ani waa'ee qabsoo Oromoo dubbachuu hin danda'u. Atis namni kamuu waa'ee qabsoo Oromoo dubbachuudhaaf qaanqeen qabsoo Oromoo lubbuun jiraachisuu danda'e waraana kana waan ta'eef. Diddaan sun lakki waa injifachuu miti. Qawweedhuma qabatee jiraachuunsaa didda agarsiisuunsaa siyaasa keenyaaf
warri karaa nagaatiin jettu kunuu bar kanarraa hundoofti waan baay'ee irraa argatti. Waraanni kun waan jiruuf dhageettii argatu bar. Waraana kanaan ala qabsoon hin jiru jedhee namanaan. Silaa waraanni kun hin jiraanne qabsoon karaa nagaatu hin jiru. Silaa nyaatamni bar akka sabaati. Yoo naqaata mana hidhaatti guuree yookaan ari'ee fixe Abiyyi kan inni sodaatee waan kana hunda godhu waraana kana kun beekamaadha. Kanaaf namni Oromoo hundarraa waraana kana gargaaruun dirqama akka ta'e hubachuu qaba. Anis akkasumatti yaada ofii kiyyaa. Waan fedheenu waraana kana jabeessuun, waraana kana babal'isuun, waraana saba guddaa kanaaf gitu. Waraana diina guddaa nuun lolaa jiruuf gitu. Waraana meeshaa hammayyaawaa hidhate, beekumsaan hidhate, diinagdeedhaan utubame ijaaruun dirqama dhaloota kanaati. Kilaashii fi rasaasa hanga taate of biratti qabattee isheeyyuu qusachaa jechuudha. Yoo rasaasa kana fixadhee qawween kun ulee ta'a na harkatti jedhee qusachaa waan nyaatuu tuun qabaatiin margaaf baala nyaachaa daggala keessa waan keewwatu kophee keewwatu tuun qabaatiin anaaf dhiigu kana akkasiin injifannoo fiduu hin danda'u. Meeshaan isaan hidhatanii nutti agarsiisan warri Itoophiyaa akka maal fakkaata? Akkasitti kan isaaniin walgitu, kan isaaniin caalee cabsuu danda'u qabaachuu qabna. Kan immoo godhuu ni dandeenyu uummata bal'aadha. Akkamitti lakkoofsa keenya gara humnaatti jijjiirra? Akkamitti haala salphaadhaan mirga lammummaa keenya dirqama lammummaa goone namni hunduu dirqama ofiisaa yoo bahe ba'aa nutti hin ta'u baay'ee wayi. Karaa salphaatti miliyoonaan guyyaa tokkotti guuruu dandeenya maallaqas. Ijaarsatu nu barbaachisaa biyya alaa kanatti. Ijaarsa sirnaan ijaarame, seera qabeessa ta'e, iftoomina qabu, gargaarsa itti fufiinsa qabu, gargaarsa walitti qabamuunsaa iftoominaan itti gaafatamummaadhaan beekamu, faayinaansiis isaa kan beekamu, bajanni isaa kan beekamu. Hoggansi biyya jiru immoo caasaa adda addaa ijaaree bajata isaa himatee bajata ijoolleedhaaf haala iftoomina qabuun bakkaan gahu. Because amma hin beekamu namni tokko maallaqni haganaa garanatti ergamee garasitti ergamee ijoolleen kun waan qabani nama dhuunfaatu yeroo adda addaatti waraana dhuunfaa miseensota waraana itti waa erga bara. Sun sirrii natti fakkaatu uummanni bal'aan kun waraana jabaa kana akkasitti miti kan bulfachuu qabu. Gargaaruun gaariidha. Amma namni jiru hundi waan danda'uun gargaaraa jira. Gaariidha sun. Garuu sirnatti godhuu qabna. Quuqama keenya onneerraa waraana kanaaf dhiiguu keenya kan agarsiisnu ABO waboo biyya alaa caasaan jedhu kuni silaa nama ofirraa dhiituu nama ijaaramee gargaaruuf dhufe ofirraa bittinneessuu otoo hin ta'in silaa nama hin dhufneeyyuu laal namni hundu siyaasa keessa waan qabu. Ani kanan jechaa jiru namni Oromoo ta'e OPDO'n waa taatu dirqama lammummaa isaati kun jedheen yaada. Gaafa jirraa ijaaree namoonni tokko warri OPDO kunis gargaarsa namummaa jettee si faana yaa'utti kaatee kunoo maallaqa kennuuf barbaadi jennaan. Maaltu na dhibe dirqama lammummaa isaaniiti yoo Oromoo gargaaree maallaqa isaa fidi maaltu na dhibe. Siyaasa miti kanan asitti hojjechaa jiru waan ta'eef jechaanii ture. Kunis dirqama lammummaati beektee siyaasaan dura waan dursuudha. Siyaasni Oromoo kan jiraatu yoo waraanni kun jiraatedha jedhee waan nama. Namni Oromoo ta'e hundu siyaasa ilaalchisaa waan fedhaa ta'u gargaarsa godhuun garuu mirga isaati. Waan ta'eef waan akkasii godhuudhaaf akka dandeenyutti uummatatti dhiyaannee uummata siyaasaan nun deeggarreeyyuu akka gargaarsa godhutti itti siqnee walitti qabnee mariisifnee itti dubbannee komii qabu irraa dhageenyee hamii qabu irraa dhageenyee gadda qabu immoo isarraa fudhannee waliin gaddinee akkasitti waliin ijaarra malee nuyi danqaa taanee laal geetkiippar ta'an barnu jarri kun abaluu gargaaruu danda'a abaluu gantuudha siin jedhu. Abaluu kunoo sagalee isaa ol kaasee waan kana dubbata therefore inni aangoo barbaada hoggansa keenya nurraa fudhachu. Adaraa rabbii jedhi warri biyya alaa ta'ee hogganuun jiruu seeratu akkas jedha bara. An dure har'aa miti dur hoggansi biyya alaarraa waraana hogganuun jiru. Hogganuu barbaade deemi gali jechaa ture. Har'aa miti bara PRDF biyya alaarraa hogganuun hin danda'amu. Kanaaf seerri jijjiiramee seerri bulmaataa maal jedha? Hoggansi
dirree irraa hoggansi dirree jira. Warra asii akka hogganaatitti utuu gorsaa maqaan isaanii gorsaa caasaa hogganu. Asii garuu maal godhu akka hogganaatitti of laalu. Akka hogganaatitti of laalu. Abbaa fedhan diina siin jedhu gantuudha siin jedhu. Abbaa fedhaniin farra qabsoo Oromooti jedhu. Waan akkasitti deemaniif amma caasaan biyya alaa waboo gargaaruu fedhu laal irraa dadhabee jaruma kana dadhabee laaffatee tataa'utti jira. Maaloo waan tokkoon nu gurmeessaa as gadi bahaa jechaa jira. Sun immoo godhuun hin hafu waan hin hafne waraana kan kophaatti hin dhiisnu yoomiyyuu waraana kana jabeessuu qabna. Hogganaan olaanaan yaada kana itti himamee jira yeroo adda addaatti dhagaheetis jira ni beeka. Yoo sirreessanii sirreeffatu jennee tamanna. Isa keessan seennu because waraana dirree jirru hin kabajna, hoggansa dirree jirru hin kabajna, nuyi eenyudha isaan qeequudhaaf. Haala qabu, haala ittiin sirreeffatan qabu, haala isaaniitiin yeroo isaaniif mijateetti sirreessuu danda'u. Hanga sanattoo uummata biyya alaa kana akkanumatti facaafnee akka abdii kutatee pipitti nam'u godhaa jirra baay'ee. As qofaa miti waraanichas abdii kutachiisaa jira. Sun sirrii natti fakkaatu. Waraana kan gannu gaafa isa abdii kutachiisnee beelahee bakka dhaqu dhabee yookaan baqate yookaan meeshaa gurguratee jiratti gale. Gaafas nutu salphate ijoollee kanaa miti. Takkooshii isaaniin qeequu hin dandeenyu. Nutu dadhabe jechuudha. Dadhabina keenyatu ijoollee kanaaf saaxilaa jira jechuudha. Kanaaf uummanni keenya biyya alaatis abdii dhabee jijjiiramni waan buufannu achirraa buufannaa piipii kana caalaa isinis warri asii bokkisaa jirtanis homaan gootanii homaan fiddannu hin jedhu bara. Anaannaan jedhanii beeku. Siini namannaa quuqama kee ni beekna. Garuu dhugumatti mee amma injifannatanii amma sitti fakkaataa siin jedha namni. Maaliif kana jedha abdii kutate. Deebiin hin kennamuuf. Komiin isaa hin dhagahamu. Rakkoon isaa hin dhagahamu. Fedhii gargaarsaaf qabu. Maallaqa waa hundaan haamileedhaan itti bobba'u kana haamilee jalaan rukutanii faffacaasanii kunoo tattaa'utti jira. Garee meeqatu jira amma galgala taa'ee haasaa oola. Mari'achaa oola. Maaluma goona gubanne. Agartee qabsoorra waan tureef namni kun madaa qaba. Madaan sun sin dhiisu ati siyaasa kana dhiisees. Uummata kana akkanumatti facaafnee deemuun sirrii natti fakkaata. Ani immoo uummata kana hin jajjabeessu. Eenyuyyuurraa hayyaman eegin. Waraanni kun waraana keeti. Siif du'a. Ati jaalattenis siyaasa isaa jibbitees walabummaatti amantees hin amannees maqaa keetiin siif egeree ijoollee keetiif du'aa jira waraanni. Yoo manatti galees maqaa keetiin Oromoo waan ta'eef sarbamaa mana hidhaatti guuramaa. Akkasitti ijoollee faffacaa akka deeman hayyamuu qabnu nuti otoo lubbuun jirru. Sii galee? So waraana kana wajjin ammas jira jechuufiin kana jedha. Caasaa keessa hin jiru. Yaa taampellaanii waan kanarraa taampeellaa yeroo ati waa gaafatte yeroo gaafiin sitti dhalate siif maxxanfamu siif kennamu barba durii jira. Gantu hattu sobdu isheeduma kana waan namni waan ofii qabuun namaan jedha beektu yeroo baay'ee kun immoo eessanuyyuu naman ga'u murannoon jirtu waraanni bilisummaa Oromoo kan nam tokko miti kan saba Oromooti kan kooti kan keeti kan eenyuuti. Hirmaannaas keessaa qabna, qoodas keessaa qabna. Jaarmiyaa biyya alaa kanas akkatti ijaarametti beekna ammayyuu. Inni amma bibittinnaa'ee diigamee jiru ammas namoota walitti qabnee ijaaru jirra. Kunuu mala qabsoo keessaa tokko. Ni ijaarra immoo. Akka gaariitti ijaarra. Sabni waraana isaa gargaaruu barbaada, humneessuu barbaada. Biyya isaa walabataate ijaarrachuu barbaada. Kan ammoo kan bira ga'uu danda'u qabsoodhaan. Qabsoo isaa kanaaf immoo mataa walitti qabuudhaan. Inni anaa fi waraana jidduu sabaa fi qabsoo isaa jidduu dallaa ta'ee dhaabbatee addaan dorgu
yoo ati laaffatte yoo ati yartuu taate sirratti goobuu barbaada malee waraanni bilisummaa Oromoo dirree mooraa qabsoo Oromoo keessa jiru sun hundi isaa propagandaan kan deemuuti kaayyoo biyyaatiif deema. Naggaadeen dantaa isaatii fi sitti bu'u yeroo kamiyyuu dhimma isaatiif si miidhuu barbaadu siif hin hilu. San ammoo kan ofirraa dhoowwuu danda'u sidha. Kan ofirraa dhoowwuu danda'u saba. Saba kanatti immoo waan isa barbaachisu waan gochuu barbaachisu itti himne wal ijaaruun dirqama taati. Fayyaa ta'e jaal Dr. Saggaa'ee dhugaa dubbachuu fi adeemsi quuqamni dhugaan namni dhugaa dubbatu yoomiyyuu hin jaalatamu beektaa biyya kanarratti lafa kanarratti keessaayyuu saba keenya irratti dhugaan immoo ilmoo rabbiiti hojii kanatti immoo ni bobbaana ni hojjanna fayyaanaa ta'e itti fufee bakka yaada dhaabderra yaaduma kee tunatti seeneen dubbachuurreef qabaan ture garuu nama dubbisa waan of qabuufis nan qaba. Kanaaf uummata keenya bittinnaahee abdii gutatee akka faca'u hin feenu waan dandeenyuun ammas uummata onnachiisuun dirqama ta'a. Uummata gara qabsootti fuula isaa akka deeffatu gochuun dirqama ta'a. Maaliif kana jenna? Yoo waraanni kun laaffatee Abiyyi olaantummaa argate yookiin Abiyyis dadhabee dhiibbaa gara adda addaatiin itti godhamaa jiru irraa ka'ee karaa faannootiin, karaa warra TDFtiin, karaa Eertiraatiin yoo laaffatee cabe balaan nutti dhufaa jiru balaa hanga ammaatti nurra dhaqqabee hin beeknetu nutti dhufaa jira. Waan ta'eef waraana kana qofaa miti uummata keenyaayyuu hidhachiisuun barbaachisaa ta'a. Uummanni amma aggaamii guddaatti itti dhufaa jira. Exposed ta'aa jira. Dur warra nu jibbu, warra nu tuffatutu nutti hadheeffatee lola. Har'a warra nu naan cunqursanii jedhee yaadutu jira. Har'a nereetivii biraatu uumamaa jira. Oromoon aangoo qabatee nu cunqursee, nu waraanee, nu goggaa sanyii nurratti raawwatee, nu fixee, biyya nu jalaa balleessee warra jedhutu jira. Dur bara akkanumaan warri kun gatii hin qabu, biyyi isaaniin hin toltu, maal kan jedhu jibbinsaa fi sodaa hanga taate tuffii. Amma garuu quuqama addaati kan amma jiru. Miidhamneerraa isaaniin miidhamneerraa nu miidhanii kan jedhu of keessaa qaba amma wanti jiru sun. Kanaaf waraana bira dabarree uummata keenya bulchuudhaaf, hambisuudhaaf, aggaamii adda addaatti dhufu jala hambisuudhaaf uummata kana mataa walitti qabnee fuulleeffannoon isaa ammas qabsoon akka hin xumuramne baratee ammas karaa danda'uun akka of gurmeessu ammas waraana isaa akka gargaaru qaanqee bilisu qabsoo akka jiraachisu jajjabeessuun barbaachisaadha. Because uummanni kun troomaa qaba beektaa. Gaafa qabsoon deemee galma ga'uu dadhabee ammas rarra'ee jiraatu madaan isa keessa jirus akkasuma turaa bubbulaa irratti bubbulaa deema. Madaan kun immoo hin fayyisuus irraa isin deemu gaafa dhaabee ani abdii kutadhe jedhee mana taa'us dipireeshinii keessa seena malee irraaffatee hin irraaffatu ofirraa. Kun waan ta'eef uummata kana walitti qabnaa. Ani gama kootiin ittuman jiraa jedhee namanaa. Dubbiin maal seete akkuma ati ukkaamamtee cal jettee teessu abdii si guuttachisanii manatti si galchuuf. Kun immoo manatti nan galchu. Kuni ani karaan qabsoo kanatti itti dhufeen tokkoffaa ani qabsaa'aa miti. Ani firii qabsooti. Firii dhiigaaf imimmaan keessaniiti. Eeseentu irratti hidhame. Ijoollee amma dirree jirtutti bara baraaf irratti duuteetu irratti hidhamee ani firii isaaniiti. Dhiiga isaaniitu na beekalche. Asiin naan ga'e jedhee nama. So fagoorraa hin dhufe. Akkanumaan nama manatti galu miti. Maqaa balleessiidhaan waa'ee dhuunfaa mana keessaa fa'aa haasa'u baramma gareen sun gareen arrabsoo ijaaramee jiru. Nama saaxiluudhaan akka namni dhokatu godhuudhaaf kana deema. Kana kun deema. Sun garuu qabsoos fuulduratti hin tarkaanfachiisu. Caasaa isaanii sanuuyyuu hin miidhagsu. Caasaa isaanii sanuu hin jajjabeessu. Miseensa ittiin hin horatan akkas jechuudha. Miseensa qabanuu ofirraa dhabaa jiru waan ta'eef harca'aa jira namni waan ta'eef
arrabsoo maqaa balleessii ololli qabsoo miti. Qabsoo ta'ee isin beekuu hin ta'usi. Nam tokkollee fuulduratti hin takkaafachiisu qabsoo itti jiranis hin fooyyessu. Kanaaf isarra dhiisanii waan sirraa'uu qabu yoo qabaateen qeeqa dhagahanii of sirreessu. Because isaanis Oromoo quuqama an qabu jedheen yaada. Qabsoo kana keessa namni jiru. Yoo dhugumatti quuqama qabaatan shiraa fi olola kana dhiisanii wanta sirraa'uu qabu sirreessanii hanga danda'aniin miseensa horatanii ijaarsa godhatanii caasaa isaanii jabeessanii gargaarsa waraana kanaaf ta'u waraana kanaaf malu geggeessuun waan guddaadha. Isa dhiistee Tsaggaayee arrabsuutti ka'uun humna kee fixuudha. Tsaggaayee manatti hin galchu CDC Habashaan manatti hin galchine. Tsaggaayee manatti hin galu kanarraa ka'e. Ilmaa jabaateet itti fufa xiiqii qabata. Tsaggaayeen ilma xiiqiiti. Kanaaf hin toluufi kun ana qofa miti. Namni hunduu amma arrafamee jedhee abdii kutatee kara deemu wallaalee akkanumatti mammari'achaa jiru kuni manatti galee nafu warra kanaaf jedhee. Xiiqiidhaan itti bobbaa'a inuma. Sodaan kiyya maali? Xiiqiidhaan bakka hin taanetti akka hin bobba'an. Bakka biraa akka hin deemne. Waraana kanarraa fuula akka hin deeffanne. Sii galee? Jara kaan wajjin jara karaa siyaasaatiin waan adda addaa jettee olii gadi deddeemtu sana faana akka hin deemne deebi'ee. Warra PP'tti akka hin nammine. Irra caalaa waraanni cichee alatti hafee ala bulee qabsoo kana jiraachisee nuun akka maqaa Oromoo himannee jiraannu kan godhe. Ala bulee gaafa san gaafa namni hundi shubbisu galma mileeniyeemitti gaafas alatti hafe waraanni kun ala bule. Bara bashannanaati waraanni kun kophaatti ala bule. Warra deeggaruun otoo hin qabaatin lakkoofsi isaa xiqqaa ta'e ala bulanii qabsoo kana qaanqee qabsoo tanaa bulchan. Ijoollee kanaan dhiistee deemuun waan ta'u natti fakkaatu anaaf. Dhugumattiin siin jedha miiratu na keessaa akka ka'a gaafan waa'ee kana yaadadhu. Bara san an kophaan ture. Namni nurraa galee hundinuu hafee qaamii taqawaamii naan jechaa turte warri Habashaa qaamii taqawaamii ta'e barbaada. Oromoonni nu wajjin turanu maali yeroo jijjiiramatiin jijjiiramtu qaamii taqawaamii. Gaafas namni hin gallu haaluma buluu ta'a malee jedhanii warra hafan ijoollee kanarraa deemuun isaanuman qabadhee hafee jechuudha. Waliin qunnamnu sii galaa miti yaadaan garuu kanumatu na hafee jedhee itti hiixachaa ture jechuudha. Kanaan walitti dhufne ammas walumaan jirra. Har'as boris waraana kana waan jabeessuuf hojjechuuf caasaa adda addaa ijaarree haala hammayyawaa ta'een gargaarsa barbaachisu gargaarsa bara baraa waraana kanaa miti uummata keenyarraa beela dhorkuu danda'u biyya addunyaa kanarra biyya alaarraa kanarraa gurmoofnee godhuu dandeenya haala salphaadhaan. I have one project $1 a day $1 million a day jechuudha. Miliyoona tokkotu biyya alaa kana keessa yaa'aa jedhan Oromoon. Dolaan 2 miti 3 miti 4 miti tokko yoo baafte guyyaatti miliyoonni tokko guyyaa tokkotti baankii keessaa akkaawuntii keessaa miliyoona tokko qabaachuu dandeessa. Guyyaa 30 keessatti miliyoona 30 qabda doolaara jechuudha. Yoo Oromoo biyya keessaa immoo qarshii tokko Ethiopian birr waan biraati miti qarshii tokko birrii tokko yoo baase guyyaatti miliyoonni 20 yoo baase miliyoona 20 qarshii Itoophiyaa qabda jechuudha. Rakkoo beelaa biyya sanaa rakkoo hiyyummaa biyya sanaa buqqisuu danda'a kun waan biraa miti waraana jabaa horachuu miti diroonii bituu dandeessa. Kana gaafan jedhe maal jedhe anti diroonii bituu dandeenya gaafan jenne caasaan kun Minisoota irraa aboo Tsaggaayeen kun jeettii bitachuu dandeenyaa jedhee dippiloomaasii keenyaa nu jalaa balleessaa jira maaliifi nuyi uummata dhumaa jiru uummata mootummaan nu fixaa jiru jechaati mannaa akkamitti waan akkanaa dubbatamaa waltajjii irratti jedhan. Maal waraanni bilisummaa Oromoo qawwee hidhatee lolaa jira moo filannoo boordii filannoo keessara? Kana laal wanta akkanaatu dhufa kuni maqaa balleessiidha. Olola kuni nama beekumsa irraa haasa'u nagarsiisu kuni wallaalummaa irraa. Maal jeetti yoo hidhate waraanni bilisummaa Oromoo biyya ijaarrachuuf deemnaa miti jettiin qabachuuf hin deemnu. Biyya ijaarrachuuf deemnu.
Gaafa biyya qabaanne maal hin deemne? Maal jettiin kun waan guddaa ta'eeti Oromoodhaaf. Oromoo miliyoona meeqaaf? Biyyattiin kuma tokko miliyoona tokko hin geenye Kosovoonuu biyya taatee jirti bara. 800,000 people. 800,000 people. Marfamtee kan jirtu biyyoota adda addaatiin. Ulaa galaanaa kan hin qabne. Yugoslaaviyaadhaan marfamtee, Albeeniyaadhaan marfamtee laal. Neetootu xiyyaaraan eega. Biyyattiin sun walabummaa ishii labsitee UN advisory opinion ICJ kennee fi har'a akka biyya walabummaa qabutti jiraatti. Beekumtii UN keessa hanga barbaadamu hin arganne. I think 100 something gaheera. 109 or so. Miliyoona tokkoon guutu uummanni isaa. Maaltu nu hanqatan? Jettii dhiisii waan biraayu Itoophiyaan qabeenya keenyaan ijoollee keenyaan waan kana horachaa jirtu maali? Kanaaf uummata guddaa ta'uu keenyas irraanfachuu hin qabnu waan buqqaanee biyya alaa jirruuf facaanee jirruuf jireenyi waan nutti hin tolleef bakkuma jirrurraa yaadnee uummanni keenya akka waa godhuu hin dandeenyetti of ilaaluu hin qabnu. Qabsoon bilisummaa Oromoo qabsoon walabummaadhaaf geggeeffamu irra caalaansaa galmisaa xiinsammuu Oromoo deeffachuu Oromummaan maal akka fakkaatu biyyi sabni Oromoo akka saba Oromootti gaafa of ta'ee ol dhaabbate maal akka fakkaatu san deeffachuun barbaachisaa waan ta'eef uummata kana aangeessuudhaaf walabummaadhaaf qopheessuu irratti I think itti bobba'uu qabna. Hayyoonni keenyas kana godhuu qabu. Hayyoonni maaliif irraa fagaatu? Well, nama simatu hin barbaadu. Hayyoonni hayyoota, by the way, hayyoota gaafa jedhanis immoo hayyuun hoggansa hin ta'u. Namoonni keenya hayyuu, hoggansaa fi aktivistii adda baasee hin beeku. Siigalee hayyuuni yaada burqisiisa. Beekumsa kenna, hin dammaqsa, gorsa kenna, hin barreessa, uummata barsiisa. Dirqama isaati. Hayyuun jajjabaan ammoo public intellectual warri ta'e dhugaa himaa advocacy ta'a sagalee ta'aa fi engaged scholarship jedhama kun. Commentary kennaa miidiyaa adda addaa irratti xiinxala kennaa hayyuun engaged scholars public intellectuals kana godhu. Kan biraa aktivistii ta'ee warra uummata kakaasutu jira. Uummata karaa miidiyaa adda addaatiin lafarras deemee haasaa godhee uummata kakaasee dammaqsuun kan hayyuuti. Kakaasuun mobilizing jechuudha. Onnachiisuun haasaa jajjabaa godhee uummata karaa adda addaatiin kakaasee paamfileetiin ta'uu danda'a karaa adda addaatiin. This is an activist's role. Wal barsiisuun wantoota adda addaa uummata keessa facaasuun kakaasuun. This is an activist. Hayyuun activistis miti. Tokko tokko hayyuus ta'ee kanas godhuu danda'a. Lafarrattis hiriira nagaa qopheessee sanuma godhaa turre namoonni tokko tokko. Nama hundarraa garuu kana eeguun hin danda'amu. Kan biraa hayyuun yoo kutatee jaarmiyaatti nammee of ijaaree filatamee achi keessatti hoggansatti dhufe hogganaas ta'uu danda'a. Garuu hayyuu ta'eef qofa hogganaa miti. Hogganaan irra caalaa maal godhaa yoo jette amma yeroo adda addaatti bakka hin deemutti isin hayyoota maaliif isin walii galtanii karaarra nuun keenya karaarra warri isin kaa'u hogganoota keessa. Hogganoota jaarmiyaa isiniif ijaaranii caasaa ijaaranii waraana bobbaasanii miseensa horatanii kaayyoo sagantaa qabaatanii imaammata qabaatanii isin itti wacaa jiran kun isaantu hogganaa keessan karaarra isin buusaa jiru karaa si qabachiisaa jiru bara. Sagantaa gaafa himatan karaa si agarsiisaa jiru. Isaan jala deemitii hordofiitii isaan waan barbaadan gargaariin. Isaani malee kan si geggeessan hayyuu miti. Hayyuun jaarmiyaan qabu, maallaqan qabu, waraanan qabu, bajatan qabu. Akkam godhee karaarra si ka'a. Siigalee hubannoon keenya sirrii. Garuu achirratti wanti ani jechuu barbaadu gaariidha. Dhuguma hayyuun karaa nama qajeelcha. Waasi hubachiisa. Waasi hubachiisa gaafan jedhu wantoota barbaachisa. Hayyuu jechuun beekaa jechuun intellectuals. Isaan kun akka nama qajeelchu. Yoo hayyuu waasi qajeelchuu dhufee balbala jalatti waatti danqaratte akka inni balbalan seenne kuni jira. Mootummaa taankii fi baankii diroonii hidhatee jiru.
Maaliif fuuldura dhaabbatee lolaa jira oboon? Mirga kootti buuteedha. Dhorkuu hin dandeenye ma biyyi woboo. Gaafa namni galaa ture sana woboodhaam kan hafe achitti. Maaliif hafe? Mirga kiyyatu tuqamee jedhee hafe. Hammas namni mirga kee aga kana yoo tuqe ati mirga keetiif ofirratti dubbattu yoo taate barumaan xiqqaanis guddaanis nu reebee nu boochisa yoo ta'e nuti boo'uudhuma hojiin keenya yoo ta'e hin dandeenye. Hin dandeenye ofirraa dhorkuun dirqama. Ofirraa immoo kan dhorku hojii saba hojjechuu jirra malee hojii dhuunfaa hojjechuutti hin jiru. Saba keenya tajaajiluu jirra malee nama dhuunfaa tajaajiluuf hin jiru. Kanaaf akka sanaa itti deemna. Guddoo ulfaadhu Dooktar. Hayyuun hojii qaba, dirqama qaba. Dirqama san bahuun dirqama isaati. Yoo hoggansa ta'uu fedhe miseensa ta'ee itti makamee haala seeraan bulmaata jaarmiyaa sanaatiin sadarkaa adda addaatti guddatee hoggansatti ta'a. Akkanumaan lafarra kara deemaan dhufee hoggansan ta'u. Asii afaan meeffatee waan dubbatuuf, waan xiinxaluuf, beekumsa waan qabuuf saggaa'een aangoo nurraa saamachuu deema jedhanii sodaachuunis hin barbaachisu. Jira bara, kun jira. Kun jira dhugaan sitti hima. Maaliif hayyoonni nurraa baqatu yoo jette? Yoon itti siqee waa dubbadhee aangoo nurraa saamachuu dhufanii jedhanii warra ulaa nurratti cufuutu jira. Warra maqaa balleessii, duula maqaa balleessii geggeessuutu jira. Kanaaf maalifan achi deemee dhoqqee isaanii keessa gangaladhaa? Maaliif irraan teenyaati hayyuudhaa warra naan jedhu jira halkanii guyyaa bara. Maaltu si galchee? Kun hin dhumu keenya fooyya'insa hin qabu. No. Gartee kun qulqullaa'uu qaba. Dhaloonni kun waan qulqullaa'uu qaba qulqulleessee waan irraa barachuu qabu seenaa irraa baratee haala ammayyaawaa ta'een itti fufuu qaba malee haaluma baratameen nama ololaan maqaa balleessiidhaan qabsoo keessaa baaftee atumti warri waan kana dhoqqeessu kana kunumti irratti hafee yoo itti fufa ta'e qabsoonis fuulduratti hin deemu namni keenya sabdii kutee faca'ee ta'a. Kanaaf hanga dandeenyutti hayyuunis dirqama isaa akka bahu aktivistiinis akka aktivistiitti akka uummata kakaasu hoggansis garuu sirriitti uummata wajjin wal hidhata godhatee uummatatti dhiyaatee waa tokkoon sitti hima. Fi ijaarsi qabaachuun barbaachisaadha. Biyya alaa kanatti hojii baay'eetu hojjetamuu danda'a. Dhuma irratti waa takkan jedha. Deemee qabsoon humnaan geggeeffama. Namni qabsootti bobba'u humna yoo hin qabaanne qabsoo hin danda'u jecha dadhaba. Qabsoo irra jirra taanaan humna horachuun barbaachisa. Humni nu barbaachisu tokkoffaa beekumsaan, ijaarsaan, dammaqinsaan, harka wal qabachuudhaan. Okay, sun waa'ee beekumsaati. Waa'ee gorsitoonni, ogeessitoonni, hayyoonni godhanidha. Hoggansi godhuudha. Humni lammaffaan humna diinagdeeti. Diinagdee yoo hin qabaanne qawwee hin qabaattu. Qawwee yoo hin qabaanne qabsoo geggeessuu hin dandeessu. Dippiloomaasiin kee hin tolu, siyaasni kee hin tolu. Humni sadaffaan kan qawweeti. Uummanni keenya karaa sadiin hidhachuu qaba. Karaa sadiin humna yoo hin qabaanne qabsoon hin jiraatu waan ta'eef humna jechuun immoo irra caalaa horiidha. Diinagdeedha. Diinagdeerraa meeshaan bitamuu danda'a jechuudha. Kana godhuudhaaf warri Tigraay, warri Eertiraa maaliif jaarmiyaalee Itoophiyaa keessa waggaa 70 qabsoo geggeessaa turan caalaa milkaa'ina argatan yoo jette. Eertiraan dhibbeentaa 2 galii ati qabdurraa namni Eertiraa ta'e biyya hunda jiraatu. Ji'a ji'atti galii isaan qabanirraa daldaltoota haa ta'an, barataa haa ta'u, barsiisaa haa ta'u, hojjetee bulaa haa ta'u dhibbeentaa 2 galcha. Hanga ammaatitti. Bara 1960 irraa 60moota keessaa jalqabee jechuudha. Warri Tigraay at least erga gaafa beellii bara 1985 uumamee jalqabee erga maaratti ijaarame mahabara Radi'eet Tigraay Relief Society of Tigraay erga gaafa seniitii hanga ta'e ofirratti murteessu bara injijjiiramaa yeroo irraa yerootti ofirratti murteessu. Qajeelfama bahaa
ofirratti murteessu. Biyya alaa kana keessatti warra morgeejii isaa gurguree mana isaa gurguree gumaacheetu jira bara lola waraanaa kana. Dirqama akkasii fudhachuun nun barbaachisu nuuf. Because nuyi uummata bal'aa uummata guddaa waan taane. Ani waan hin jedhu magaalaa adda addaa biyya addunyaa kana keessatti Oromoon bakka baay'atee jirutti ijaarsa godhanneetti ijaarsa gargaarsaa galmeessinee seeraan akkaawuntii banannee gargaarsa waraana keenyaaf qabsoo warra qabsaa'ota keenyaaf ittiin goonuun waan baay'ee miti. Doolaara takka guyyaatti doolaara 30 ji'atti. Namni akka dirqama lammummaatti fudhatee utuu waan baay'ee yaadatiin deebit kaardii irra godhatee barbaraan yoo galche waraanni kun guyyaatti at least qarshii tokko qabaata. Waan bishaan ittiin dhugu ni qabaata jechuudha. Waraana qofa miti. Waraannichis gaafa injifatee gale uummata keenya ittiin tajaajilu warra buqqa'e, warra rakkate, warra miidhame, warra dhukkubsate, warra baqate, warra biyya haaraa deemee qubachuu dadhabe qubachiisuudhaaf waraana nurraa miidhamee dawaan isa barbaachisu kana kanaaf dhaqqabuu dandeenya jedhee namana. I think hatattamaa waan kana ijaaruudhaaf qophii ta'uu qabna. Seera ittiin ijaaruun waldaalee akkanaa ittiin ijaaruun qopheeffanneet magaalota adda addaatti bakka Oromoon baay'atutti kana facaasnee namni subscribe yoo godhe salphaatti maallaqni sun walitti dhufa. Karaa warra dirree jiru wajjin wal qunnamtiin uumame yoo caasaan kun of sirreessee hin taate taa'e yoo hin taane atis sinis jechaa jirtu miti caasaa saba kanaaf ijaaruun barbaannaa jettu karaa danda'amuun karaa seera qabeessa ta'ee waraana sana wajjin wal qunnamtii qabuun waraanicha gargaarree qabsoo keenya jabeessuun barbaachisaa ta'a. Har'aaf kanumatti dhaabaa gaaffilee adda addaa hedduu akka qabdu nan beeka garuu sa'aatii 2 caalaa asirratti si tursiisee waan hin jiruuf asumatti hin dhaabuu qabaa. Guyyaa ayyaanaatiin haganatti si tursiisuu kiyyaaf dhiifama halkan isi biratti kanaaf fayyaa ta'e ulfaadhu siin jedhu. Dhugaa dubbachuuf Dr. Tsaggaayee Araarsaa galanni kee bilisummaa ta'u sa'aatii dheeraa turuu koo miti. Otoon mantaa'ee si dhaggeeffadheeyyuu irribnuyyuu narraa badeera amma sa'aatiin na biraa dhugaa dubbachuuf sa'aatii 2 wayi ta'eera. Irribumtuu baay'ee natti dhufaan jiru baay'ee akka dammaatti natti mi'a haasaan siistemoonni ati ittiin qabsoo kee ittiin akkaataa gargaaramu hubannoon beekumsaan guutame baay'ee galatoomi. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa har'a Dr. Tsaggaayee Araarsaa wajjiniin oolle. Dr. Tsaggaayee Araarsaa haasaa haalaan namatti tolu, haasaa qabsoo Oromootiif kaka'umsa ta'u, haasaa egeree Oromoof Oromiyaa ilaallatu kan dhalli Oromoo kamuurraa hubachuu danda'u. Sagantaa kana kallattii miidiyaa walabummaa Oromiyaatiin nu hordofaa. Fayyaa ta'e Dr. Galatoom ulfaadhu. Fayyaa ta'e.